Ashamaar kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa oduu fi odeeffannoo qabannee isinii dhiyaannee jirru saaxila oduu fi odeeffannoo sagantaa jedhu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Egaa sagantaa saaxila oduu fi odeeffannoo sobaa jedhu kanaan miidiyaa ilmaan habashaa tokko irratti xiyyeeffachuudhaan oduu isaan hojjetan bu'uura godhannee kan xiinxallu ta'a. Egaa qajeeltowwan miidiyaa baan bu'uura godhachuudhaan kan isaan qeeqnu ta'a jechuudha. Egaa qeeqa kanaan namoonni oduu fi odeeffannoo miidiyaa irratti hojjetaa jiranis barnoota irraa argatan jennee waan abdamnuuf namoonni chaanaalii kana subscribe godhaa. Namoonni viidiyoo kana jaalattanis ammoo hiriyoota keessanii qoodaa isiniin jenna, akka qoddanis abdii guutuu irraa qabna. Kallattimaan Itiyoo Soolsisaan maal jedhe kan jedhu irratti xiyyeeffannee egaa hojiin inni hojjetamu ija ogummaatiin akkamitti ilaalama kan jedhus xiinxala sagantaa keenyatti kan dhagahamu ta'a. Gama biraatiin ammoo xiinxala keenya kanaan hawaasni Oromoo miidiyaalee olola sobaa irratti geggeeffamaa jiru kanaaf bifa kamiin ofirraa qolachuu qaba, akkamitti ofirraa qolataa jira kan jedhus xumura irratti ni kaafna jechuudha. Akka yaada furmaataattis yaada qabnu kan isinii gumaachinu ta'a. Hanga xumuratti hordofaa isiniin jenna. Egaa oduu fi odeeffannoon miidiyaan ilmaan naafxanyaa kun akka jatti ilaallataa jiran YouTube irratti dhageetti guddaa qabu. Itiyoo Soolsisaan maal jedhee baay'ee kan nama raaju yaada tokko kaasee oduu fi odeeffannoo isaa irratti faanoon diroon irraa paaleetii boojite kan jedhu oduu hojjetanii. Egaa oduun kun waan hedduudhaan madda sobaa fi oduu sobaa ta'uu kan saaxiledha. Egaa diroonni akkuma beekamu xiyyaara nama maleessa ergama waraanaa qofa qaama muraasaan to'atamee yookiin hoogganamee ergama san raawwatu akkamitti dirooniin paaleetiin qabne paaleetiin keessatti uumameeti boojamuu danda'an kan jedhu madda oduu sobaa ta'uu kan saaxiledha. Gama biraatiin ammoo tuutni miidiyaa kanarratti yookiin gareen miidiyaa kanarratti hojii oduu fi odeeffannoo hojjetaa jiran sagantaalee garaagaraa dhiyeessanii hojjetaa jiran miira isaanii qofaan kan hoogganaman waan ta'eef beekumsa tokkoyyuu akka miidiyaa irratti hin qabne kan isaan saaxile ta'uun oduun isaan hojjetan kun ifa baasee jira. Kana qofaa miti, waggoota hedduudhaaf YouTube irratti beekamtii kan qaban namoonni garee kana keessatti hojii ogummaa hojjechuudhaaf yaalan namoota sadarkaa hin malleedhaan xiqqeessuu, saba miliyoona hedduu xiqqeessuu, arrabsuu, keessayyuu saba Oromoo eenyummaa fi afaan isaatiin isa xiqqeessuuf yaaluun ni mul'ata. Akkasuma immoo bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed amma aangoo biyya Itoophiyaa harkaa qabu kanas sababa namni kun nama Oromoo qofa ta'eef duulli adda addaa irratti geggeeffamaa ture hanga ammaattis geggeeffamaa jira. Egaa miidiyaan kun maaliif madda oduu sobaa ta'uudhaan hojjetaa jira kan jedhu yaaduma kanarraa kan burqudha. Akkuma beekamu Itiyoo Soolsisaan namoota lama hanga sadii argitanii namoonni kunniin yeroo YouTube irratti sagantaalee laayiviif dhufan duula arrabsoo fi saba xiqqeessuudha kan hojiin akka hojii bu'uuratti godhatanii hojjetaa jiran jechuudha. Kan baay'ee nama ajaa'ibamu oduu fi odeeffannoo dhiyoo kana baaniin akka miidiyaa sobaa isaan ta'an kan saaxiledha. Egaa akkuma isaan jedhan faanoon hojii hojjetaa jiruun nama ajjeesaa jira, qabeenya saamaa jira. Tarii humni baqatee qabeenya balleessuudhaaf, qabeenya mancaasuudhaaf deemu tokko humna hangas ga'u miti. Namni tokko yookiin namni lama magaalaa keessatti hanna raawwachuu yookiin lubbuu namaa balleessuudhaaf herreega biraan barbaachisu, gootummaa biraan barbaachisu isaa namni tokko yookiin maqaa faannootiin yookiin du'ee yoo dhagan kanuma maqaa guddaa godhanii kaasu. Egaa yeroo ammatti erga qajeelchi iizii labsii yeroo muddamaa hojii hojjetamuu qabu qajeeltawwan labsii yeroo muddamaa keessatti kaa'ee koreewwan adda addaa ijaaree naannoo Amaaraatti duulli opereeshinii tasgabbii naannichaa uumuuf taasifamaa jiruun humni faannoo kun iddoo isheen buutes
hin argine. Yeroo tokko tokko ammoo lootee galtoonni faannoo kun ilmaan naftanyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaan humna ibsaa tiraansfoormerii jechuudha cabsanii fudhachuu qabeenya bakka gurmiin yookiin humni nageenya mootummaan jirre seenanii saamuu lubbuu namoota humna qabanii ofirraa hin dhoowwine ajjeesanii kallattii suukaneessaa ta'een ajjeesanii darbachuu hojiin isaan gootummaa isaan miidiyaan kun jara kanaaf odeessus kanuma. Egaa fakkaattonni garee kanas hojii duula uummata Oromoo balleessuu yookiin duugaa sanyii irratti geggeessuudhaaf akeeka qaban ibsataa jiru. Abjuun isaanii kun duris hin dhugoomne har'as hin dhugoomu borus hin dhugoomu. Maaliif ilmaan Oromoo dhiiga isaanii jissanii lafee isaanii cabsanii biyya isaanii tiksan eenyummaa fi saba isaanii yookiin lubbuu saba isaanii tiksuu hin dadhabanii akkuma argaa jirru qe'ee isaaniitti deemanii adabbii isaanii malu kennaafii jiru jechuudha. Egaa lootee galtoonni adabbii kana jalaa baqatanii haaluu saniif uummata Oromoo miidhuu danda'u waan ta'eef qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaamni federaalaa qindoominaan daangaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffachuu akka qabu asumaan dhaamsa gochuu barbaanna. Sababni isaas duulli finxaaleeyyii kunniin olola miidiyaa sobaan gaggeessuu qofa osoo hin taane uummata Oromoo balleessuu, uummata Oromoo ajjeesuun karoora yookiin akeeka isaanii jalqaba akka ta'e isaanuu miidiyaadhaan ibsataa jiru. Gama biraatiin isaa immoo daangaa eeggachuun akkuma jirutti ta'e mootummaan federaalaa hojii isaan hojjetaa jiru kanaan difaameshiniidha. Seera miidiyaa keessatti maqa balleessiin miidiyaan tokko saba irratti yookiin nama dhuunfaa tokko irratti ragaa tokko malee geggeesse maqa balleessiin kun seera miidiyaatiin difaameshinaa himatamuu danda'a. Miidiyaan kun sadarkaa idil addunyaatti himatamee mana murtii addunyaatiif akka dhiyaatu akka qoratamu miidiyaan sun akka cufamu dhiibbaa irratti gochuu kan qabu mootummaadha. Hayyoonni Oromoo fi Oromoof ni hojjanna jedhan duula miidiyaan kun geggeessaa jiran hordofuudhaan jala bu'ee qeequu qofa osoo hin taane miidiyaa irratti deebii kennuu qofa osoo hin taane himannaa irratti geggeessuu akka qabu asumaan dhaamsa isinii kenninaa. Gama biraatiin ammoo qeerroof qarreen Oromoo akkuma waardiyyaa biyyaataan eenyummaa isaaniitiifis waardiyyaa ta'uu mirkaneessaa jiru. Irratti yeroon cimnee hojjechuu qabnu amma nafxanyaan waan iddoo awwaaltee lukkuu jettanii kaan jettanii awwaaltee dadhabde yeroo ammaa duula miidiyaa hedduun irratti geggeessaa jiranii keessaa YouTube irratti Caalaa Kenna sagantaa jalqabaatinis hojjedhee jira. Ammas irra deebi'ee kan isin hojjedhu akka nama Oromoo tokkotti waan nu hojjechuu qabnu garee chaanaalii miidiyaa guddaa tokko hayyootaan hoogganamu irratti gurmeessinee yaada kennuu qabna. Ilaalcha siyaasaa nu gidduu jiru madditti dhiifnee dhimmi eenyummaa fi dhimmi Oromummaa kan walooti waan ta'eef kana irratti hojjechuu akka qabnu yaada kaasuu barbaada. Sababni isaas duulli nafxanyaa nurratti geggeessaa jiru salphaa miti. Waraana akkuma kanaan dura dubbadde waraanni uummata keenya miidhu salphaan qabu. Waraana kana immoo kan ofirraa qolachuu dandeenyu jalqaba irratti miidiyaadhaa qophaa'ummaan nuti akka miidiyaadhaan gochuu qabnuu fi miidiyaan akka uummata kakaasee uummanni waardiyyaa qeesaa waardiyyaa lafasaa waardiyyaa ilmaa isaa ta'u mirkaneessuu qaba. Egaa ilmaan nafxanyaa kun akeeka guddaa qabu. Akeeka isaanii kana jala laamshessuu qabna isiniin jechuun barbaada. Egaa kan har'a qabadhee isinii dhiyaadhe Itoo Solsilsaan uummata Oromoo sabaaf sablammoota biyyattii fi namoota dhuunfaa irratti duula taasisaa jiru yookiin difaameshinii geggeessaa jiru kana akka dhaabuuf kaampeenii guddaa eegaluu qabna. Karaa YouTubetiin, karaa Facebookitiin, karaa TikTokiidhaan geggeessuu qabna. Egaa namoonni sagantaa garaagaraa qabatanii irratti hojjetaa jiran ni jiru. Kanaaf irratti akka hojjechuu qabnu asumaan dhaamsas ni kaasa. Hordoftootaa fi kabajamtoota Gadaa Digital Miidiyaa sagantaan guyyaa har'aaf qabadhe kanaan gammaa dhageettanii waan hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Saaxila odeeffannoo sobaa ilmaan nafxanyaa miidiyaa kanaan irratti kan hojjedhu sagantaa yeroo biraatiin walitti kan deemnu ta'a. Waraabulaa deebanaa isiniin jenna.